السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا خبجمتوتا في هردفتوني أورو سبورتي وانتو خيسانا كم جرتنا جاك أبداني فيا داي غانا جاين خيا بك جرتنا تسنا لك أبو سنين جتشا أكما براميغا أرالي أبليكيشن توكو نموتو بيخون أولتن جيتي يادا أبليكيشن هنا اتفايدن إسا خرا غباباتين وانتوتا دادا أكمتي إسا ران فايدمنا خانجوني سنگرسيسا applicationnichi akkuma agartan SnapTube qajoo kana SnapTube kana application video ittiin download goonuudha. Viidiyoota adda addaa Instagram irraa, Facebook irraa, YouTube irraa akkasuma viidiyoota karaa adda addaatiin salphatti viidiyoo fi akkasuma MP3 yookaan muuziqaadhaan download akkamitti akka goonuun isin garsiisaa jechuudha. Isa keessaan download goonaa isa keessa seennee barbaanne osoo hin taane yoo Facebook irra jiraanne viidiyoo tokko bareedaa oduma Facebook fayyadamu jiru yoo agarre laaftumatti viidiyoo san direct akka inni download nu godhu goosisuu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma yoo YouTube gubbaa jiraanne YouTube irra osoo deemnu viidiyoo bareedaa agarre osoo YouTube keenya keessaan bahin akka SnapTube kun ofii isaatiin download godhu goosisuu ni dandeenya jechuudha. Egaa SnapTube kana warreen hin beekne warreen download godhatanii hin qabaanne akkamitti akka download godhatan isin garsiisa. Warreen immoo download godhatan itti fayyadama isaa isin garsiisa. Warreen beektanis akkuma beektanitti isin jaa jechuudha. Egaa SnapTube kana Play Store keessaa hin argamu jechuudha. Play Store keessa seentanii barbaaddee hin argattu. Play Store keessaa download hin gootu jechuudha. Linkii isaa as video kana jalan isin kaa asiin seentanii download godhachuu ni dandeessan. Akkasuma video kara jalaa deemtanii comment irratti commentii durarra ni jira. Achirraas download godhachuu ni dandeessanii karaa laafaadhaani. Egaa amma SnapTube kanatti dabree akkamitti akka download godhannee itti fayyadamnu isin garsiisaatii na wajjin turaa isin jira. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif karaa YouTube chaanaalii Oro Ispoortii dhuftan baga nagaan dhuftan isin jecha Oro Ispoortiin keessanitti qolfiin isaa barreeffama diimaa subscribe jettan yeroo takka tuqaasuudhaan akkasuma viidiyooleen amma asirratti gadhiisu akka isin dabarreef mallattoo bilbilaa tana yeroo takka tuquudhaan akkasuma gaa viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayik gochuudhaan akkasuma saayibootaan keessaniifis sheer gochuun hin dagatinaa. Egaa SnapTube download godhachuudhaaf Google Chrome keessan jala deemtanii Google kajoo kana jala deemtanii yeroo takka irratti uytanii egaa Google bifa tanaan gubanattan booda bakka barreeffamaa kanarratti SnapTube jennee barreessinaa jechuudha. SnapTube jennee erga barreessine booda search mallattoo searchii sana tuqna. SnapTube nono bifa tanaan nu dhufa nuti kaduraarra dhufu kana osoo hin taane lammaffaa kana filannaa jechuudha. SnapTube kajoo isa lammaffaarraa kana ono barreeffamni isaa akka kanaan jira. Isa kana filannaa gabaabdumatti linkii isaa viidiyoo kana jalaan buufadhaa isin jira karaa gabaabaadhaa warreen viidiyoo kana daawwatan hundi jechuudha. Warroonni viidiyoo akkamitti buufanna jettanii itti rakkatu turtan karaa gabaabaadhaan applicationnichi kun isiniif buusuu danda'a jechuudha. SnapTube nuno isa kanarra yeroo takka ni tuytanii bifa tanaa isiniif daa maal gootanii latest version isa joo kana download isin gaafata yaa'u download gootanii jechuudha. Isa kanarra ta'eefatu tuyta booda download si gaafata yaa wanni gootu download godhuu qofaa jechuudha. Erga download kanarra yeroo takka tuyta booda maal godhaa gaafii sitti heddummeessu downloaduma sii godhaa jechuudha. Yaa download irratti inaan yaa download si godhu eegalaa jechuudha. No bifa tanaan isin fidaa download gootanii irratti download tuutan yeroo haga takkaaf turuu danda'an obstanii download irratti tuutaniiti. Egaa okay kajoo kanarratti yeroo takka tuutanii applicationnichi download ta'uu eegalee jira jechuudha. Isaan laallaa download ta'uu isaa ana tuqaa sadeen kanarra tuyne downloads kajoo jala deemnee download jiraachuu isaa laaltanii jechuudha. Asiin dhumaa godhumee egaa irratti tuytanii install gootanii jechuudha. Install gochuudhaaf karaa gabaabaadhaan namuu install gochuu ni beeka jeetan download godhee waan hin qabuuf yaa lammaffaa download godhuun nan feessu waan ta'eef irraan dhaaba waan ta'eef irraan cufaa download godhatanii karaa kanaan install godhatanii jechuudha. Okay.
karaa itti fayyadama isaatti haan dabru. Maali akkamitti itti fayyadame isaa isa banee isa keessaan itti fayyadamuudhaan hoggu dura isa kana banattan egaa waan isin gaafatu okay gootanii irraa deebitanii egaa isa keessa seentanii waan feetan fayyadamuu dandeessan. Garuu karaa gabaabaa fakkeenyaaf isa kanarraan waa hedduun fayyadamna. Fakkeenyaaf YouTube farraan fayyadamuu dandeessa. YouTube keenya irratti asaa deemna. YouTube keessan keessa fakkeenyaaf ni jirtan hanjoo YouTube keessa seentanii waan takka daawunlood godhachuu feetan. Fakkeenyaaf mee an sirba tokko akkamitti akka buusu isin agarsiisu. Sirboota feetan ni dhaggeeffatanii ilaaluu osoo feetanii muuziqaanis ta'uu sagaleedhaan ta'uu viidiyoon ta'uu buufachuu feetan. Fakkeenyaaf mee sirba tokko irratti haa ta'u bifa tanaan isiniif banaa jechuudha. Egaa sirbii bifa tanaan isinii dhufe booda maal gootanii asiin daawunlood kana fayyadaman. Namoonni baay'een daawunloodii kana fayyadaman. Inni kun seef qafoo teessan gubbarratti seef godha malee daawunlood hin godhu. Seef isin asuma appilikeeshina YouTube kana gubbatti seef godha. Ma keessatti mobaayila keessan keessa gabbu'ee akka feetanitti namaafis ergitanii akka feetanitti itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa isa kana hin fayyadaminaan isin jaa. Isa kana hin fayyadaminaa. Maal gootanii amma eefa YouTube keessan bifa tanaa dhufe booda Snaptube eefa daawunlood godhattan booda maal gootanii share kajoo kanarratti jechuudha. Karaa gabaabaa. Share irratti erga tuutan booda maal gootanii oloo deemtanii jala gadoo deemtaniititi yaa an appilikeeshinoota hedduu waan hin qabuuf akkatti heddummaatu hundaa keessan gubbumarratti isinii fiduu hundaa jechuudha. Warroonni appilikeeshina hedduun fayyadamne jala gadoo oguu deemtan Snaptube kajoo barbaadan daawunlood Snaptubein sun isa kan daawunlood wiiz fakkiin isaa kana isa kana barbaadan irratti yeroo takka cuqaastan jechuudha. Erga yeroo takka irratti cuqaastan booda maal isinii fidaa resolution akkamitti viidiyoodhaan daawunlood godhachuu feetamoo sagaleedhaan qofa si gaafata. Ati viidiyoodhaan yoo feete HD 480 ati resolutionidha kuni resolutionii kana keessaa mobaayila irratti itti ilaaluudhaaf gahaadha kan inni jiru 360 hedduu mobaayila irratti gahaadha. Quality medium giddu galeessa quality'n kun bareedaadha jeetii yaada. Warreen viidiyoon daawunlood godhachuu feetan isa kana fayyadamaan isin jaa 360 kan. Warroonni sagaleen feetan immoo sirbuma kana sagalee yoo daawunlood godhachuu feete isa kana irratti xuyixaa jechuudha. Isa kana irratti cuqaaste sagaleedhaan directly si gaafata. Mee fakkeenyaaf viidiyoodhaan buusee agarsiisu. Isa kanarratti waan cuqaase an buusetiin jiralleedha irra deebiin isin garsaa okay. Waan isin hin gaafatu. Hogguu garta akkatti irra xuyixan bifa tanaan isinii fida. Maal gootanii daawunlood kajoo kanarratti yeroo takka cuqaastanii jechuudha. Gizee takka appilikeeshinicha isin naqaa isin bakka daawunloodee fayyadaman booda keessaa baatan karaa YouTube keessanii deebitanii jechuudha. Karaa YouTube keessanii deebinaan inni daawunloodii eegalee jira jechuudha. Daawunlood isiniif godhee jira jechuudha. Haga daawunlood isinii fixuu eeggachuu qofaa jechuudha. Haga daawunlood inni fixuu hunoogaa akkuma agartan gubbaa tanarratti daawunlood eegalee jira. Haga inni isinii fixuu eeggachuu qofaa isiniif innaan qaxxitaa keessatti isinii bu'e. Fakkeenyaaf karaa biraatiin isin agarsiisuun dhiifama. Fakkeenyaaf Instagraamaan isin garsiisa. Instagraamarraa viidiyoo Instagraamarraa akkasitti tole tokko yoo qabaatte gaggabaabuma kana akkamitti akka buufattuun si garsiisa karaa gabaabaa appilikeeshinuma kana fayyadamne jechuudha. Instagraama keessan barbaadanii Instagraama jala deemtanii jechuudha. Instagraama keessan eeffa bantan booda maal gootanii viidiyoo isinitti tole yookaan viidiyoo buufachuu feetan san ni barbaadanii jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko mee usee haa barbaadu fakkeenyaaf viidiyoo tokko arginu maal gootanii tuqaa sadeen viidiyoo irraa kana tuqaa sadeen kana tuyxee maal goota copy link kajoo barbaadda. Copy link isa kana irratti yeroo takka tuqaaste booda copy godhattee keessaa baata. Erga isa deemta Snaptube kajoo keessan san keessa deemteetiti irratti tuyxee maal goota haga inni si banu eedaa jechuudha. Snaptube kan kee Snaptube si bane beeysa wayii turra dhufaa X irraa goota beeysa gubbaa kanarratti irratti tuyxeetiti yeroo takka sakandii takkaaf gaqqabdee teessanii maal goota yeroo takka sakandii takkaaf gaqqabdee teessan paste isa joo sii fida. Paste isa joo sii fide paste kajoo tuyxaa san booda mallattoo sarchii sana tuyxaa jechuudha. Egaa viidiyoo Instagraamarraa san karaa gabaabaadhaan akka itti daawunlood gootu fidee dhufeeti jira jechuudha. Hunoo viidiyoochi isa kana. Viidiyoo kana gaa daawunlooduma qofa godhuu qofa waan inni si gaafatu tokko illee hin jiru. Yaa resoluutiona akkuma YouTube san irratti fida Instagraamarraa waan ta'eef si filachiisuu hin danda'u jechuudha. Instagraamarratti resoluutionii tokkumaan jira waan ta'eef resoluutiona maatii keessa hin ta'a. So daawunlood kajoo irratti tuyxa san booda daawunlood dhume. Daawunlood ta'utti jira jechuudha viidiyoon kun illee. Karaa gabaabaa gizee kun dhume lammaffaa kaantu eegalaa jechuudha. Yaa daawunloodii eegalee jira jechuudha.
kun karaa gabaabaa ittiin viidiyoo karaa feeteen ittiin buufattuudha. Appilikeeshinicha kana gaa waan hedduu jaaladhuufin waan hedduu isa malee waan hin fayyadamneefin isinii fidee dhufee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Fakkeenyaaf Facebook irraa illee isin agarsiisu Facebook keessan ni bantanii yaa'u Facebook seentan booda viidiyoo Facebook irraa ka daawuloo godhachuu feetan san ni barbaadanii jechuudha. Yaa'u viidiyoo ma feetan odoo deemtanii amma viidiyoo isinitti tolee arguufaa mala viidiyoo isinitti tolee hoggaa agartan daawuloo godhachuudhaaf akkamitti akka gootan isinitti ulfaatuufaa mala yookaan appilikeeshina viidiyoodhaan Facebook irraa ittiin buufatan barbaadanii daawuloo godhatanii deemtanii isa keessa seentanii isa keessaan Facebook seentanii yaa'u cinqii hedduu yookaan karaa hedduu si oofsisuu danda'a jechuudha. Appilikeeshinicha kungaa karaa gabaabaadhaan akka ati itti buufattu si godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo Facebook irraa egaa kan hin seef godhadhaa laaluun amma viidiyoo an deemee barbaadudha. Kan hin seef godhee Facebook yoo gubbatti seef godhee haa barbaadu. Fakkeenyaaf oseetuma viidiyoo tokko laaloo isa kanarratti haa tokko yaa'u Facebook irratti akkuma beektan viidiyoon bifa tanaa isin tokko akkasuma akkuma Instagram irra isiniin jettu qaa sadeen kanarratti ni tuqxu yookaan yaa'u akkuma isiniin jedhu akkuma qaa sadeen kanarratti tuqxanii koppii liinkii isa joosii fida mallattoo kanaa qabu kana koppii liinkii jira jechuudha khalaas. Eessa deemtanii Snaptube jala deemtanii jechuudha. Snaptube ni banattanii gubbuma tanarra akkuma reefu isiniin jedhe irratti tuqxanii yeroo takka sakandii takkaaf akka qabdee goote isin peestii si dhufa peest kajoo kana tuqxa san booda sarchi kajoo irratti hogguu sarchi goote viidiyoo Facebook irraa san karaa gabaabaateen akka ati itti daawuloo godhachuu dandeessutti qopheessee as gubbarra sii fidaa jechuudha. Egaa appilikeeshinichi kun appilikeeshina bareedaa appilikeeshina viidiyoon daawuloo godhan keessaa hedduu appilikeeshina bareedaa kaji'ee yaadu waan ta'eefin isinii qabadhee dhufee egaa appilikeeshinicha kana egaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Facebook irraa viidiyoo jiru bifa tanaan isinii fidee dhufee jira. Maal godhaa akkuma Instagram irraa sanii daawulooduma godhuu qofa. Hedduu appilikeeshinichi kun hedduu bareeda. Ka Facebook irraa inumaa viidiyoo fi akkasuma resolution illee qaba. Facebook irratti illee sagalee qofas buusuu dandeessaa. Resolution isaa quality isaa laaltee buufatuu dandeessaa jechuudha. 360 yoo feete HD 720 buufatuu dandeessaa jechuudha. Egaa daawuloo gochuun nan fe'isu isin garsee waan jiruufi egaa viidiyoochi isa kana bifa tanaan isinii fida. Appilikeeshinichi kun gaa appilikeeshina hedduu bareedaati. Egaa appilikeeshinicha kana gaa waliif share gootanii akka namuutu irraa fayyadamu abdiin qaba. Egaa viidiyoo kana egaa like gochuun dagatinaa subscribe warreen godhin subscribe akka gootan isin affeera. Egaa YouTubein kun keessaniiti family maatii tahaatiti barumsa adda addaa kanneen babbareedaa ta'e irraa fayyadaman isin jaa. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.